geejjaalalichi tolloke. Dhugaa mataarraa bannaan immoo bexam sagari. Mataarraa bannaan. Waan hundumtuu namatti fakkaata beektee roome dhugaa rabbi. Wanta akkanaa kanarra argeen jiraane maatii ofirraa dhiibanii maatiin oduu lakki jedhu jaalala kiyyannaa caala sanaa caalaa jedhee. Seenaa fagootii miti kun eenyuma kana micoontu Saa'udiitti tan ishii beekan. Saa'udiitti ishii beekon jiru bara Saa'udii deemnuun ishii beekam cootan. Booddee bakka agsisa silkiin akka ammaa sa'a 24 nuufa qadamu kana miti jiru silkii maadaa mitiin dawwalla akka carraa taatee Itoophiyaatti galle silkii ishii xaafadhee waraqaa irratti xaafannee akkas taddaan baana. Dubaay kana dhufeen waggaa tokko ji'a lama waggaa tokko Itoophiyaa taa'een Dubaay dhufeen Saa'udiidhaa galee akkasumatti fakkaata. Saa'udiidhaa gaafa galu micoota sarchi bilbila ishii wannan qabuuf gaafa silkiin asitti akka fedhaan naa heeyyamu ishuma dargadha ishiin illee faqqadamee fi achi baatee Dubaay kana seentirratti fakkaata. Dubaay kana dhuftee waggaa 10 seenan malaalta. Micoota bakka hiriyummaan qabnu bargizee san waan Itoophiyaadhaa wajjiniin kaanee Saa'udiidhaan bakka. Malee silkumaayyu akka ammaa kana wannoo jiru. Waan gizee namni ati raafachuu hin dandeenye tokko jiru tiraanspoortii irratti illee haa ta'u karaa irratti illee haa ta'u silkuma kanaan illee wal barte. Booddee micoontuun Dubaay dhuftee rabbi baay'ee waliin haasofna bakka silkiin keenya firiidhaa walii dawwalti naa dawwalti waan tokko barbaanne walirraa bilbilumaan fudhannaa attachiin kana naa dabarse asiin kana sii dabarsa dhugaa bakka beekanyuu mataanii jechuu dandeessu qaamoo waliin agarre malee deebineetu. Amma micoontuun kan sin garamu jechuudha dhaggeeffadha. Gizee duraa san hin bareeddu iyo geetaa misikire. Micoontuun micoo arsiiti dhaggeeffadha sanitti nima. Wannumti aga dhumaatu ishii sokkuu dhaqeef. Ila dhaabbannaan ishee funyaan ishee jamiila jidda ishii maabuubaa eenyu bareeddu eenyu kan jedhaat ishii fakkaata. Nan gorsaa ture maqaa ishee. Nan gorsaa ture gizee bareeddii makee kan oduudhaan qabaadhee jedha. Dhaabbannaan ishii funyaan ishii amantii musliimaa micootna dhaggeeffadha. Bakka ijaaba kana shaqannoo ishee kana sana akka nama gootu. Dhiira miti dubartiin laaltee kuuftu ija ishee. Garuu akka isheen bootaa badaatti kufna ishee kadhachaa ture. Adaraa kee. Bifa kee kanaa jettee namni sirraa goruu hin jiru. Bakka badaatti akka hin kufne. Bifa kee kana laaltee akka waa baay'ee carraas baay'ee akka jiran dabarsan baay'een ishee gorsaa ture. Booddee maal goote beektu? Macheem namni foon uffatu kun dongoraadhaan onlaayin bakka nama jiran jaalle. Dhaggeeffadha sanitti ari'u. Onlaayin bakka nama jiran jaalle. Na dhokse natti mudidde. Namni ishiin jirajjatti daa'ima lama qaba. Dhaggeeffadha. Niitii fuudhee namatti daarii hiike nama daa'ima lama qaba. Ishee fi ani hidimeen keenya yooti kan natti ragaa dhawuka waggaa tokko waggaa lama isheetu hidimee na caala. Bara Saa'udii deemuun ijaan arge micoota. Isheetu na caala. Namni hidimu mallee gaafachuu baattu fuulli bilchina fuula mul'atu. Manatti maamile kan gaba ta'e feeyyoo kan qusuu ta'e. Micootuni nama holaalaka nama niitii daa'ima lama qabu. Nama Itoophiyaarra hojii ho'ii qabu hojii mootummaa ho'ii qabu. Isa jaalattee maatii ishee jibbisiisee waan hunda dubartii malkin ishee gadi jedhanii beekti akka misilii maaramii fakkaattu bara. Tasaasa'ee guyyaa gaafa tokko footoo ishee porofaayilii godhatee beeku namti sun. Tasaasa'ee porofaayilii dubartii jala qaanaanii miti dubartii jala ishiin nama faana deemtu jedhe qaanoftu iyyuu bara. Namni kun nama madaalu itti. Booddee hin galte Itoophiyaa gooletti dheegee hin fudhatee galee maatii hunda addaanii kukkuchiisee mana ofii dhuunfaan qabu mana kiraadha. Meeshaa kaargoo hin gootee kaargoonis hin ba'ee manuma kiraa sanitti galee. Bakka kanneen heerumaadhaaf sargiidhaaf deemte ishiin sargiin hin jiru. Inni daa'ima lama qaba. Kunoo Gabri'eel misikire. Micoon sun yoo xiqqaate namicha kana faana ji'a 3 bichaa turte Itoophiyaa. Deebitee Dubaayitti dhufte amma. Micoon tun amma achi amma sa'aatii kam heerumtee sa'aatii kam dhalti isinii fadhiisa. Egaa guyyaa saniiti ulee udaan kanatti fakkaatti natti xooftu bilbila ishee irratti hundaa'udha. Waan biraatiif mitanii chattuu isheen beeku dhaloota wanni walirraa qabnu hiikummaa walirraa qabnu wanni walitti dhufuu yoo jiraate biyya takkitti hiriyyummaadha. Garuu hiriyyaa koo taatee oduudhaan
isu tedem terramu mulluj godate kan kargo gote raham bistet raham bifatet isu matakitti bi arabat terge miconji asadi kecet woti qate micontu ogga ku dalama mo ku dalama jette bi arabat kala ogga ku dalama boda malle bi arabat tedegi yemin an tiya ogga to kunta ishi ogga ku dasadi jira ka kaste damara shi ogga ku dasadi ka ogga ku dalama no jette lala an ogga to ko to piade ni odo to bay ko ogga to kunta ishi ogga ku dasadi bi arabat jette am ku afrafa de inni daima barbade ka daima dalin jenne no fi fuka ba daima mati ngoda ishi dubatina kilin kamne wae daima yadu wae jirenya yadu mal wae dira gamachi surchaya mal bitafi mal duga mal nyata e chamba e gala mal furdati duba lalti afolati kumati sakana darati sakana dabbanna sakasi midrashu akasi gini kana I don't know ani du man harka bada betu ani make channa mata konno je ina so ni nan da ge fada isa yuri min ga buri dara ka bunu mazmuru e sagale ga te bane akli tida bumbe ko wori mi sanci na kana cuma na rafa yoni fitu dan da esi mali ga fitem be gini wannan buratin hafta sanati majira wato naga mo ma fitewa ba din naga andi kuno amma na den online rajirtu gizi hunda mon dan naga la selki nam chakana akwana ga ka bube andar sa kiyaba ka in ole bule imman ranka ba kan jurumbe ko rabbi kabbe dirsa shi kana garu malaka ta embe ko dakella dubarti din di jalati dakel inkannine dubarti din di dakel jalati commenti safne dubarti din di jalati jalada ba menju ni ki sa kana jalati karo shi wa post ko de goto wanta ka jalati dar ina ku jalati innu kan jalaka nani bar shi jalaka na rabbi sin kabe mi jawni bare dubai alam ma jabasha baka yesiyat ma jabasha mutabarna kesana saningade asigada kulo resa wai foto kana buya ta sadi afur post goda kada saka sin jamma dir fe tiktok ratto ka be media rat foto azawat wambrati mitiba nalala ko ta ana lamin ta kala bi karti aga bakka message bakka isafa sun mutu tindara darti dake be kecca malif bi karti na kan kecca tulbe no labar kalu biye galato ni dan dake dur galato ni akesa sani bodo bakka free e shigala kan warbade ka dubarri hoy dubarri bi arabai kana kili kabdu kana karoman tu fatu wantu kusnetimu wa kali kabatan amma ana kan kisike tamite foto post gochu dare miti ira jala fi guda fi miti bashoti ya akam kale tan kamne ni arren ngala shi defi ni mahalli jube na la kan beta sun makka dabarre godani kan na mata kotu amma ngala amma sarabana bismo wanno jira maka isa animal beto abanu post gode mal nyaade mal gode e chambaye e changale isa kana tayado kidima mchoti ya kuja dalati ya mlacho kama kasina dan mure sene yula ko fi ya dos dursa ofiki ya fa ya yon ofiki ya jira dalati ya fi kana data yon ofiki jira abba ya fi intala sarata yon ofiki jira kidari mal mudrashu je kasni le kenira tudenta yon ofiki jiratin nama fa diksa o kishama ka ajire ofiki yan kallato badan namsnan kallata mal andi mana matra takuma abadan on do fembe ko ana to waye tay ma ya hina amma yadu daga sante ko la bu datan yadu rabbi kambe bulame har rabbi wa fidini min ko rasa chone chalu na to ibdi sani bubu sani na ma dikani baratani juru on sa sani kin tajaji dum danda o bakka amma juru amma technology bareda silki babbareda kabu isa wa barbada no jittu danda o Senegalais jram min man ko don duwe wambo Allah rahmat hada tay nafsi shi amaru ni du aina gudu male hada abaram tu mit hada ilmu fi tu wango ne jani wan abara na to ko lamma fa si jabal akili ya kana kesa iraje de jira de be bul kana batta gani ala de gara hada ya kai tabai aga amma bota kana de dubarti dittu je sanke ta to ba illi kanya wan to ko bari wona jira no di amani asin ko kanu umma da kana do kala ne akan kenan wa badan nan je male du e la fa kana rasagal guba da male wa no do fiki yakti amale namat ko gammaci su da fa na akati kana kawante ko urdu funji yo kina wannan yanu kisi ki urdu funji wannan ofiki ya kamne na ma on gode o gala masajira
درسنا سادي فمنا قدرت وقال لما درسنا سا ودنا نعم مسكلي كنا كباجو بعدين مسكلي أنا مسكلي مكاتك ودامي ودنا فيه يا مسكلي برين كاوتنا ما مسكلي برين كني وفي مسكلي أحسن مسكلي كنكسي على إنتو كنا كني قبل كنا سيسوتو أنا بيدي برين satu kesi ikin nakan na makanya sa odon nama dake to maskali birri biti rasul makat no ngona odon do yang kabati na mamulo di fa mana gola duraru kan kana bodina go mi jira dura dama jira da umman le jirami gafa wati gari wati namni ma ikana ana fani bidde kana nya tuti de jira lam to wati suwami ate fa kuma natti awna natti ade de wannan das amma o fiki ya ko fi ona rafi gadin ba sai ga tamale to ko fi nawo haka mu na da dubu ko resi ya so nama gammaci su da amma da gode gare lamgin nafsiyati ya gammaci su da ko gabriel misikre ma fa do daga do gaja ta mata ibi araba kan wajja din gadda lamin wani lojje du fa beka e ñu fa ko wajja dum beka sénégalais jami khalas nama alaman qabne bakka jurut gammaci on kaba bakka jurut Ethiopia si on jura de wannan goccu den do biya kana tile nan goda tane ye bota ligina ta asas Rome domesti nande mai sagale wai sagale era si fankaba Osman nake fadu shi wani sida ishude inna kana fi harka kenna gafa gadum maslit daga mal beto ira male ijen gamu gafa gittani gafa of kaddan gafa kan slit daga ma beto namici kuno na rade mi maranta isa male jirado ko hanta yojete ni bata cin na tishan tanu ni mutude ya san gujan du akete abban barbadi hadufu abban barbadi ademu kam je mi san kam bakabu onjira si jamadi mi fi akete yumte to ni mata ko gammaci su dafu mo wani goccu waga goto bicca god wani mu goccu kabin goccu abadan ini bata dare alam sino akawunti kangili dum fa kiyat malaka rabba mana kiyakimit sarki amma mata ya kun fayin nuje su adanna wanne ya gara wal turbas so jirata gara wal tibas bas wanne ya gara wal turbas na jirata izmun da shiro dume barbare dume fi deni san kada da gande be kana makabe kawti tira ba sai tini tajajira gize to kaska ka wara duri sanin yor gitane mi ma warum ti duri yu idim ma hada fa ba kenya to wala lebar dubartin kunnato madabara dimash gafa gababa to bar abba mana do site demte gurgurate malgot wala shi dabbar ba so gidda bunna mina bitatte gafte cina tarake ba ste gababa hat hore gabatte annan shi rahatte da dashi siniti fdatte to gababa malik harka iran e gudette timi kunun duyu duri wacce da muammar ira stane dubarti stane of dandenye kotte la mande mu kana disa amma sin baraka ke tiniti ira bajaji bitun ira karamulla bitun ira puli bitun ira manjafi kadi basun ira surre jamma bitun ira buri account rat gachu bak asnif bi amma ira kisan abak ke gotani tabdari shururu kununu har ma kenita ni bakka ira kan akabada danga da bartani jalat tanje chura akka ke cinta kasira gote fi kasira ingile kan majala bari ira to bakkas gotani to bitu akkas gotani fana kuftani ka wurra magzatu shalal baka warra hindi kana